Godina Harargee lixaatti magaalota galii walitti qabaniin sadarkaa fooyya'aa irratti argaman keessaa takka magaalaa Baddeessaati. Abbaan taayitaa galiiwwanii magaalattii barana galii idileef mana qopheessaa walumatti birrii miiliyoona 21 ta'u walitti qabuuf karoorfatee hojjetaa jira. Galiin magaalattii walitti qabamuu malu galee kaayyoo barbaadamuuf akka ooluuf kaffaltoonni gibiraa magaalaa Baddeessaa hedduun dirqama isaanii bahaa jiru. Hojii kana kan eegalle amma bara 5 gahee jira. Warra duraa keessaa nuti tokko jechaadha. Hojii kana dhugaadha. Naannoon kun naannoo baadiyyaati. Namoonni fayyaduu sirra guddaan namoota gartee gara qonnaa bulaatiin dhufu kana waan ta'eef isa kana barsiisutti hedduu rakkoo nurratti fidaa ture. Hin sodaatu waan maashinni gartee muree nama kennu kana fa'aa hin sodaatu. Suutumas fuutaan sosobaatumas geenye amma garuu umaan jiru rakki bareedaadha. Uummannis dirqama isaa bahuu jiranii baranii nutis waan gartee mootummaan gartee nutti kennisan qixa sirrii ta'ee ni geggeessuu jirra. Sadarkaa baarratti jirra. Tiyootiidha. Parsantaa 200 mootummaaf ni galchina. Kanallee yeroo isaa eeggatee kurmanaan baay'isa sadiin yeroo isaa eegne akkuma walitti qabnee san ni galchina jechuudha. Gibira keenyallee sadarkaa ba'aa waan taaneef baatii waaxa bajjeetti 30 akka xumurametti galmee keenya sirriidhaan dalaguudhaan gibira keenya galchina jechuudha. Ni galchina yeroo galchina yeroo isaa eeggatee galchina jechuudha. Namoota dhuunfaa dabalatee giddugalli daldalaa hojjetee bu'aa argatu kamuu galii irraa barbaadamu galchuuf dirqama qabu. Magaalaa Baddeessaa keessatti qajeelfama kana hubachuun kaffaltoonni gibiraa hedduun seera galii kabajanii hojjetaa jiru. Isaan seeraan ala hojjetan garuu dhiibbaa irraan gahaa akka jiran nutti himan. Amma wanni sirraa'u qabu maali? Warri seera dhabii jira magaalaa keenya keessa. Ispeeshaalii nuti hayyama qabnaa, mazgaba qabnaa, kiristaanaan hojjannaa. Abbootiin amma fakkeenyaaf magaalaa Baddeessaa kana keessa warra seeraan alaatti guddate. Fakkeenyaaf warra konkolaataa qabu, konkolaataa isaaniitis fakkeenya waa'ee daakuu irratti naasa'uu danda'a. Daakuu fidanii nurratti fiiguu, nurratti buusuu, gatii hir'isanii kiraa makiinaa jechuudhaan. Kan amma rakkoon jiru. Kan ammoo waajjira galiitiif hedduu dubbachaa turre, wajjiis qabsaa turre. Ni milaqan nuti hogguu sa'a 3 hogguu isaan irra deemnu isaan ganama subii buusan jechuudha. Kanumaafuu rakkoo gugurdaa jira amma warra seeraan alaa kana wajji qabsooyinee ispeeshaali dalagarra haa ba'anii jechuu miti. Seera qabeessaan haa dalaganii jennaan. Warri miidhaa guddaa magaalaa keenya keessa fiduu eenyu jettanii warra seera dhabiyyee kana. Isaan kunis karaa seeraa dhufanii akka nuti hojjannee waan arkannu san mootummaaf kafalu akkasitti akka kafalan hawwina kanas warra galiitti hojii dalaguuf qophii qabna jechuudha. Odoo fooyya'ee wanni jennu maashina tokko qabaatee tokko qabaatuu dhabuun dhiibbaa nurra fidee jira. Amma dho'isaan murraa nama hin garsiifne isaan baatii irratti idaanjaanii magaalaa waan nu dheessituuf nama dho'isaan muraa jirra baatii hammurree waan hin jiruuf nama ija takkaan laalamee wal qixxaatee hundi maashinaan yoo gurgure galiin sirriitti galeeti hojiileen sirriitti hojjetama silaa kanuma dhiibbaan jiru malee wanni biraan jiru. Tattaaffiin gama waajjiraatiin uummata kana seera qabeessa godhuudhaaf godhamaa jiru bareedaadha. Garuu namoonni kun iman seeranii har'a suuqii asii bana. Waggaa wanni ta'e itti dhiiseeti maqaa isaa san jijjiiree maqaa nama biraatti godhee geeddaree karee baadiyyaatti gala hin qota yoo fedhe. Yoo itti jabaatti immoo hin cufaa'u cufee dhabamaa'u. Rakkoon akkanaa kun cimaa gartee namoota irratti dhiibbaa godhaa jira. Hojjettoota ammas nuti amma kan hojjennu gama keenyaan kaaffeedha. Kaaffeen karaa hundarra jira. Karaa hundarratti buna shaayii bakka hundatti argama. Isaan sun immoo kafalanii namni immoo isaan sun birrii tokko gaa qannasanii gurguran namni gartee bu'aa mataa ifii jechaadhaaf. Idduma sanii gartee wanni jira malee gara kaaffee baay'inaan dhufuun kanatti xiqqoo rakkinni ni jira. Kunis maalii warra galii qofa odoon ta'een waajjirri hundinuu waan kana gartee wal ta'anii seera qabeessa godhuudhaa fi haala kana immoo wanni qulqulleessuun isaan irra jiraataa ture himamee ture ammaan durattis walgahii adda addaa irratti isaan qulqulleessuu hin dandeenye haala yeroo ammas waan tokko gartee ta'een isaanis hin deemne garuu fuula duratti wanni kun immoo ni qulqullaa'aa yaada abdii qabna. Seera galii jalaa miliquuf
hanqinoota daldaltoonni hedduun raawwataniin cinatti hanqinni to'annoo fi hordoffii gama abbaa taayitaa galiiwwanii magaalattiitiin jirus laafaa ta'uu dhageenye. Magaalaa kana keenya keessatti hoggaa laallu immoo warri mootummaatis warruma seera qabatee dalagu qofa beeka malee kan biraan beeku. Rakkoo guddaan kana kan jiru. Nuyi turreerra arraa miti. Kana dura 2%tti eegallee sanboota daganaa baatiitti seennee sirriitti hojjetaa jira. Numa beeka numa qofa mataa keenya nu kora malee kan biraa nam tokko tuquun beeku. Maaliif magaalaa kana keessatti baay'ee ijoolleen amma nurraa heddummaatee kan caaltee jira. Humnaanis magaalaanis magaalaa gurguddaa qabu jira. Garuu akkan argutti mootummaan warruma duraan galmaa'ee qabu kana qofa malee jara amma uumamee jala keessaa qabuu kana isaan kakkaasanii hoggaacha keessa naqan hedduun agarra. Milalbaata ani hin beeku amma hoo galmeen hoo qoramee magaalaa kana keessa warri bara dheengaddaa amata lama dura warri galmaa'ee fi warra bara dheengaddaa galmaa'ee fi warra amata kana galmaa'ee hoo qoranne isaanumaa jira malee kabiraa haaraa akka jiru walitti fakkaatu. Rakkoo guddaa akkanaa jira. Maaliif nuti vaatii toggaa gurguruu jarri dhufee nu bira amma meeshaa gamoo kana nama hedduu jira magaalaa hedduu jira as keessa. Nuyi vaatii parsantii 15 daballee gurgura. Kabiraa immoo hin dabalu akkamatti gurgura. Namni dhufee nu gaafate bakka biraa binnee jennee nurraa dhiisee deema. Kuni nurratti miidhaa guddaa fidu jira. Maaliif eega galmaa'oon eega hojii tokko hojjannee marti waan tokko muratu vaatiitti galmaa'ee dalaguu qaba. Kun vaatiin dalagaa, kun 2% dalagaa, kun waata kan qabu akkanatti dalaguun immoo miidhaa guddaa nurratti fidu jira. Rakkoo hin jiru kana. Nuti egaa akkuma beekamutti namoonni yeroo bitan parsantaa lamaan akka kafalamuu qabuu fi wanta maxxanfamuu qabu maxxansinee jirra. Bakka ilaalamutti uummanni akka laalee waan san mootummaadhaaf waan kafalamuu qabu san akka kafalu garuu uummata biratti hubannoon hin jiru. Hubannoon gahaan hin jiru. Amma nuti yeroo hin barbaannu jaanillee darbanii ka deemantu jira. Waan akkanaafaatu jira hin kafalullee kan jaannuti amma yeroo kana gaa adabbiin adda addaallee waan jiru sodaa kanarra kan ta'e parsantii lameen san nurraa illee ka kafalu yeroo kafalu ni jira. Indaa'u meeshaa keessan hin binnu. Maaliif namni hundi daldala kana keessatti yeroo dabru kaan ti'ootiin gurguraa kaan immoo ka dukkaana gurguddaa qabu wanni sadarkaa vaatiidhaan deema kaan immoo humaa keessattuu kan kafallee jira. Kana wajjin wal qabatee namoonni filannoo kabiraa filatan jechuudha. Waan kana amma kafaluu dhiisuudhaan bakka biraa deemuu fa'aa jira. Waan akkanaafaa jira nuti amma keenyarraa illee ni kafallaaf jechuudha. Uummataaf illee yeroo barsiisuu barbaannu hubannoon gahaa hin jiru hin kennamu. Silaa hubannoon gahaa kenname namichi sun mirga kiyya jee gaafachuu illee hin danda'a. Maaliif naa kennu oltee kan jiru si gaafataa iyyuu. Sin gaafatu nuti itti gisee maali waan sun jee sirratti darbee deema qabeellee ka deemu hin jiru jechuudha. Rakkoo akkanaafaa nu qunnama hojiirratti sangaa barsiisuudhaaf yaalii godhaa jirra garuu silaa hubannoon sirrii ta'ee uummata keenyaaf kenname qoota bilaaf illee kenname mirga kiyya waan hin biteessan ragaa kiyya jee silaa ni gaafachuu illee ni danda'a jechuudha. Rakkoo akkanaafaa nu jira. Dhiibbaa galirrattis ta'ee kaffaltoota gibiraa seeraan hojjetan irratti daldaltoota seeraan alaatiin ga'u hir'isuuf abbaan taayitaa galiiwwanii magaalaa Baddeessaa hojii hojjeteen daldaltoota 20 ol ta'an seera qabsiiseera. Komiin daldala biraa ka'u gibirri nutti guddatee odoon ta'in bal'inaan kaka'aa jiru gibirri wal ija tokkoon hin laalamneedha. Namni galii walqixa argatu gibira walqixa kafalaa hin jiru waan jiru daldaltoota muraasa biraa ni ka'a. Isa kanarra dhaabbannee nutis akka waajjiraatti komii kana sirreessa wanni tarkaanfiin itti deemame koree dhaabnee itti gabbahame namoota sadarkaan isaadhaa caahaa keessa jiru yookiin caaharraa gara baatti seenuu qabu baa yookiin caaharraa gara aatti seenuu qabu koree adda baasnee keessawuu nama 23 ka ta'u yeroo ammaa kana bifa haaraan sadarkaa aadhaaf qopheessinee jira. Galii isaan irraa barbaadamu akkaataa barbaadamuun akka hin galchineef rakkoon biroo kaffaltoota gibiraa magaalaa Baddeessaa seeraan hojjetan mudataa jiru galmeen isaanii yeroon odiit ta'ee deebi'aafii hin jiru. Galmeen isaanii yeroon odiit ta'uu dhabuun adabbii hin taaneef isaan saaxilaa akka jirus nutti himan kaffaltoonni gibiraa gaafanne. Qixaata keessa odoon galle kafaluu akka dandeenyutti 2008 haga ammaatti hin kafalamne. Gizee qixaaxaa keessa nu galchanii booda qixaaxaa wajji kafalurra gizeen kafaluu nurra jiraata ture dhaqee deddeebi'ee gaafataatiin ture. Hagammaa hisaabameen kafalle bakka kanuma rakkoon jiru. Gafaltoota gibiraa irratti qixaaxa dabala. Gizeen kafalamuu dhabuudhaan waan jiruuf qixaaxa nuuf kasaaraadha. Nuuf kasaaraa qaba.
qixaanni odoon dhufne gibira firee amatatti hafaluu odoo dandeenyu isaan gizee malee gizee nurraa fuudhuu dhabuudhaaf qixaaxa keessa galaa jira. Dhala waan jedhamuu jira ammas. Dhala saniis nuti akka nurratti dhalullee hin barbaannu shari'aan teenyallee hin hayyamtu dhala. Nutilleen dhala keessa akka gallu hin barbaannu firii gibira firee gizeedhaan odoo nurratti hin dhalle hafaluudhaaf qophiidha nuti. Akkasitti gizeen fuudhamuu qabaan ja'an. Yeroo dhaawwatiin godhamu amma fakkeenyaaf waan nurratti hafeessan idaan nurratti jiru san akka nuti wanni hin jenne cal turee amma dabali godhuu danda'a bara dhufu wajjinis walitti faalleessuu danda'a ka waggaa kana osoo hin beekin ka waggaa dhufu wajjin hanganatti jira kanullee amma dhufee sirratti gizee wanni ja'amu rakkoo guddaa nurratti uumaa jira jechuudha gizee darbamu waan akkanaafaa rakkoo akkanaafaa jira sirriidhaan sila amma walitiin sun wanni godhamee sila wanni jee nuufillee bu'aa guddaa qaba jechuudha yeroo an beekne idaan nuti qabnu maaltu nurratti hafee galmee kana gizee hojjennu dogongorri jiru maali irraa barachuu dandeenya waan akkanaafaa jira jechuudha rakkoo akkanaafaa dafamee godhamuu ooluun walitti yeroodhaan kennamu ooluun nurratti rakkoo uumaa jira jechuudha. Ragaan qaama sadaffaarraa walitti qabamu harkifachuu fi hanqinni humna namaa komii odiitiin ol qabatee ka'uuf sababa ta'uu abbaa taayitaa galiiwwanii magaalattii irraa dhageenye. Barreen gaddaa ofiisaroota odiitii 4 qabna turre isaan sun lamaan gara itti gaafatamaatti ol guddatanii achi booda immoo itti gaafatamtoonni erga kan namni yeroodhaan nuun dhufne ture. Sababa saniin amma yeroo ammaan tana keessatti ofiisara odiitii nama 3tu jira. Sadeen keessaa tokko sababa dahumsatiin hojii keessa hin jirtu yeroo amma kana keessatti jechaadha. Na gaafiin isaanii gaafii sirriiti. Na kan biraan immoo ragaan yeroodhaan argamuu dhabudha. Ragaan oomishtoota adda addaa irraa dhufu hanga sun dhufutti ragaan sirrii gibirri sirrii akka kafalamuuf ragaan guutuun jiraachuudha qaba waan ta'eef sababa saniin duubatti harkifate. Akkuma magaalaa Baddeessaa godina Harargee lixaatti aanaan Xuulloos barana galii fooyyee qabu walitti qaba. Barana abbaan taayitaa galiiwwanii aanichaa galii idilee fi mana qopheessaa birriin miiliyoona 32 ta'u walitti qabuuf hojjetaa jira. Aanaa Xuullootti kaffaltoonni gibiraa magaalaa Hirnaa galii isaanirraa barbaadamu yeroon galchaa akka jiran nutti himan. Hojii daldalaa kana abbaa mana kiyya kan dura dalagaa ture aan dhiyooma kanaan itti seene. Egaan itti seene haala seera qabeessaan dalagaa turanii kaash reejistariin dhufee jira. Galmee ni qabna. Galmee san qabaachuu numaaf faayidaa qaba. Maaliif bayii fi galii kiyya ni beeka, tirfi bu'aa fi wanni kiyya ni beeka, hanqamii biyya kiyyas fayyaduutti hin jira ni beeka. Maaliif galiin kun biyyuma kanaaf oola, misooma naannoo kanaaf oola, manni barumsaa isa isaaniin babal'ataa, karaan, bishaan, fayyaan waan hundinuu isuma kanaan dalagama. Isa kan hubannoo gahaan qaba, leenjii adda addaas nu kennaa jiranii hubannoo gahaa qabna. Sadarkaa kiyya caadha. Gibiraas isaan waan jiru tagaallaa ni himanii amata irraa galchina. Amma sadii dhufanii ilaalanii sammoota waan amma sadii andeen kafayyaan takkuma kafayyaan kiyya takkuma kakafallu. Amma sadii silaa amata irraa dhufanii ilaalanii bareedaadha nuuf. Amma sadii waan kakafallu takka maali andi gizee mikaffalu amma sadiitti waan jiru tagaallaa gizee kakkafalna. Silaa steepidhaan amma amata kana jiru gabiin kiyya amata lamfaa ni hiita. Kana quban qaban isaan. Gadeemus ni danda'ama. Kanas quban qaban. Sila amata irraa silaa ta'e bareedaadha. Gara biraan gizee dhufanii barnoota adda addaa nu himanii akkis nu waamanii walga'iitti ni barsiisan waan haaree jiru ni barsiisanis kan biraas ammas isaan biraas idee deemnu akkas waanitti deeqaa shan waliin jiru amma bakka deeqaa shan teessee isuma fudhatte ammas mana mazgabaan jira manni mazgabaa xiqqishoo xiqqaatee jira rakkoo jira ammas faayilee kenna argatu daftee manni mazgabaa bakka arat baaraatti yoo ta'e malee samii haarin jaabdu silaa san ilaalanii silaa mutaa godhaniif kara biraan amma fo'aadha tolee jira gizee amma kanatti haarii fidaalan deeqaa shan waliin dhaabbatu bakka faayilee kennu fudhatta hundinuu bakka dhalaan dhiirri kolii darbu jiran amma bareedaadha. Maashina gurgurtaa galmeessutti fayyadamuun bittaa fi gurgurtaa raawwachuun erga eegalamee bubbuleera. Kaffaltoonni gibira aanichaa hedduunis itti fayyadama maashinichaa irratti hubannoo qabu. Isaan hin bitatinis bitachuuf karoorfataniiru. Duraan xiqqishoo hubannoon waa'ee maashina irratti keessaafuu cinqii jiroo ture. Maaliif yoo dogongoraan quxiriitu lakkaawaa manaama jen odeeffannoo hin taane tokko ragaan qabne hin jiraame isa san babal'atee namni wanni kana ni sodaata. Immoo amma sadarkaadhaan hundaa'uun uummanni isa kana akka waastinaan godha. Amma isa mana kana keessa gurguru meeshaan aan gurguru ka waastinaa qabu kan mootummaan beeku maashina kanaan isin gurguraa yoo waa takka ta'e isa kanaan nagaafachuu dandeessanii waastinaa keessanii je'eetiin daran uummata jajjabeessa uummanninis baraate manni kun wanni qaba seeree qabeessaan dalagaa akkana jedhanii
fudhatama argachaa jira. Gibiri maashina kafaltu bar sirram hiyara murama bar umata murama kana ko banka information ni qaba kan kanafu gibiri samurame ka eenyu fudalama anuma dhufa bar boru khara kana duran afi adha yaran katin deema zafur zahin deemna min duran makina gudan deemna bar amma ma tu jire gide jire umma jire makam kanafu gide kafaltu sirram kafal umata gurte kafalta persen dikurang kayatu san amma yoro pije sangau yana bar akana tisram na funu yohan deemna yohan gadeemna kanafu zasan ol deem ko yana funef makin berdetin aku meni orang negara jiran makanya nggak jadi tinap tu enggak tak all dia notis akarabin kenapa misalnya makin berdetin aku bikin tijratan aku orang syawat tijratan amal rakun jiran itu iwan bete gure makin ini orang gudan jiran makanya gudan red akhirnya red iwan masyarakat berarti terus ingat tu era gudan itu ntar agak mana baru ini jira garu 50-50 apa kah magaalaa guddoo aanaa xuulloo hirnaa dabalatee kaffaltoonni gibiraa galmee herreegaa qabatanii hojjetaa jiran lakkoofsaan heddumina qabu. Kaffaltoonni gibiraa galmee herreegaa qabatan galmeen isaanii odiit erga ta'ee booda galii isaanirra jiru galchu. Caasaan odiitii galii garuu hanga ammaatti aanaalee irratti hin eegalamne. Dhimmi kun dhiibbaa irraan gahaa akka jiru kaffaltoota gibiraa aanaa xuulloo irraa dhageenye. Odiitii kan ta'u godina irratti. Mootummaan immoo akka jedhutti tajaajilamaan tokko naannoo inni jirutti tajaajilamuu qaba jedha. Odiitii kana irratti jechuudhaaf xalayaan godinaa odiitaraan takkoonii godina irratti godhama. Waggaa dabre kuni aanaa irratti isin godhamee jiraa jedhame hanga ammaa taraa wanni agarre hin jiru. Waggaa dabrees nuti walga'iin gaggeeffamee jira ture. Rakkoo wanni dhufe kanaan biiroo daldalaatis biiroon galiitis dhufanii godinatti Harargee baatiif Harargee dhiyaa walirratti godhanii wanni godhanii jiran rakkoo kan akka amma hiikanitti himanii turan waan takka wanni hiikatee hin jiru. Akka fooyya'u kan hin jiru wannitti galmee odiitii kan waggaa eessatti daleessisnaa wanni godinatti daleessisna. Isa san silaa namni achirraa ogeessi tokko asirra madamee ogeessota as jiran wajjin ta'anii rakkoo nuti qabnus himanii waan nuti ulaagaalee guutuu gunneef kanaaf wanni gibira keessan akkana ta'ee jedhanii nutis rakkoo teenya beeynee fuulduraaf akka barumsarraa argannu nu himanii qacellotti walitti dhufnee akka daleenyu silaa nu gargaara ture namni as dhufe. Immoo waan san hin taaneef xiqqishoon achitti dalagaan ni heddummaata aanaa 14 walirratti dalagama achitti wanni illee qooqa illee dhageessisuu hin dandeessu. Na ba'aa dalagaa achitti heddummaata. Kanaafuu sila aanatti qodanii nama qodanii eksportoota jiran wajjii sila dalaganii wanni jiran nuti wanni riippoortii gizeedhaan beena waan irraa eegamus gizeedhaan wanni goona jechuudha. Galmeen kaffaltoota gibiraa dhiyeenya kaffaltoota gibiratti oodiit ta'uu dhabuun galii aanicharraanis dhiibbaa gahaa jira jedhameera. Oodiitiin sadarkaa caasaa aanaatiin yeroo isaa eeggatee hojjetamaa ture. Amma immoo eega caasaan godinatti deeme harca'iinsi kun dhufee jira. Garuu kun caaseeffamni isaa sadarkaa aanatti jiraachuu qaba kan jennu amaanati. Akka bulchiinsa magaalaatti jiraachuu qaba. Haa ta'u malee galmeen bara 2008 akkasumas 2007 stiilna hanga ammaa kan hin hojjetamne immoo godinni ooditaroonni godinaa xiyyeeffannaa kennanii maaliif galiin kun galii aanaati waan ta'eef hojjechuu akka qaban gama kanaan dabarsaa jechuudha. Haqummaa galii mirkaneessuu keessatti oodiitiin galii murteessaadha. Godina Harargee lixaa iddoo hedduutti garuu iddoo caasaan oodiitii jirutti galmeen kaffaltoota gibiraa sababoota garaagaraatiin osoo oodiitiin ta'in harkifachuun darbees caasaan oodiitii aanaalee irraa dhabamuun hamilee kaffaltoota gibiraa darbees galii galuu malu miidha waan ta'eef furmaata barbaada. Seera galii kabachiisuufis abbaa taayitaa galiiwwanii magaalaa Baddeessaa fi aanaa Xuulloo irraa hojii guddatu eegama.